hordoftoota kiyyaa jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nuti jirraa nagaa keenya kunoo jireenya akkas fakkaata akkamii isin nagaa keessanii nuti har'a maalan hojjedha seetanii durumayyuu lafumattan toshaa biddeena jechuudha erga mana kanatti gallee qoxaariin qabnu waan ta'eef biddeen lafatti fayyadamnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni akka koosiin salacha jira biddeen lafatti tolchuu. Biddeen lafatti tolchuun baay'ee ulfaata. Aarrisaa, abidda bobeessuusaa, isayyuu immoo baalaanan tolcha waan ta'eef baalli yeroo hin dhaama yeroo jettanii bobeessitu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf galanni haadholii keenyaaf haa ta'u. Ishee galanni haadholii keenyaaf haa ta'u isiniin jedha. Kunoo naccii toshaan jira jechuudha. Biddeeni kunoo kottaa nyaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf biddeen lafatti tolchuun baay'ee nama uffisiisa. Haadholiin keenya akkamitti waggaa amma kanaa hojjetanii nu guddisanii aniyyuu kanan akkasitti amittii kanaan uffee akkamitti hojjetanii nu guddisanii jedha waaqa yeroo baay'ee jechuudha. Haadholii keessanii warri siif danda'amu biyya maabiraatiin jiru yoo jiraatan elektiriikii bitaa fi haadha keessanii fi tokkommoo midijjaan jira. Anillee yaa'u midijjicha sanan bitanne nuti waaqni yoo jedhe qoxaariin galfanne jechuudha yeroo dhiyootti. Ani yeroodhaafidha yoo jedheetuma lafatti toshaa. Tokkommoo jira midijjaan itti biddeen tolchan jechuudha. Haadha keessanii midijjaa sana bitaaf jechuudha. Aarri isaan hin argu. Haadholiin keenya baroota baay'ee yookaan aara keessatti guggubatanii gaadha waaqa. Amma immoo isin osoo jirtanii fi aaratti akkanatti rakkachuu hin qaban isin jedha dhugaa. Ani of ilaalee tanan isaaniif gaddee waggoota baay'ee akkanatti kan toshanii nu guddisanii nu barsiisanii waa baay'eedhaan nu ga'anii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisu jechuudha dhugaa haadholiin keenya. Innaa warri isiniif danda'amu warra biyya maabiraatii armeen keessan jira yoo jiraatanii qoxaarii elektiriikii galchaafi. Yoommoo biyya maabiraatiin hin geenye ta'e immoo midijjaa bitaafiin isiniin jedha dhugaa ergaa kooti. Haadholiin keenya akkasitti ibidda irratti rakkatanii nu guddisuu isaanii waggoota baay'eedhaa fi baay'ee wanni ulataa qabu nurra. Isiniin jedha hordoftoota koo nutti naquu kanadha. Lafatti biddeen tolchuun baay'ee nama uffisiisa waaqa. Waaqa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa warra akka koo biddeen lafatti toshaa jirtu biyya Arabaadhaa dhuftanii haara keessatti.
Innaa waaqa keessumaa ijoolleen biyya rabaadha dhuftanii beekkasoo akkana akka kanatti haaraa irratti biddeen tolchitan baay'ee cimoodha. Baay'een isin dannaqa jechuudha. Innaa baay'ee ulfaata waan ta'eef jechuudha. Harrisaa nullee ishee haa ta'u nullee yeroo xiqqoodhaafidha. Garuu warroonni bara baay'ee haadholiin bara baay'ee akkanatti hin qopheessanii ijoollee guddisanii abbaa manaa laatanii keessumaa garaatti baatanii ka'aa warra akkanatti biddeen tolchanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Keessumaa haadholiin ulfaa fa'aa warri baadiyyaarra jiran kanatti qoraanitti tolchanii nama laachuun baay'ee ulfaataadha. Naa galanni haadholii keenyaaf haa ta'u jedha. Galanni kan haadholii haa ta'u waaqa baay'ee nu faana dadhabanii akkasitti haaraa irratti ibidda irratti akkasitti tolchanii nu laachuun nu guddisuun isaanii galata guddaa qabu jechuudha. Akkasitti haala kanaan jirra Itoophiyaa keessaa jechuudha. Naa maal goona gaa hin darba amma elektirikii bitannutti elektirikii qaba amma mawaraatii galfannutti jechuudha. Innaa kanan siin jedha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib naaf godha. Warri immoo warri maatii taatan immoo laayik sheer naaf godhaan isin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Ciao.